waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n waraana weerartoota kan jedhuun waraana mootummaa Bilisiginnaa Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo bakkoota hedduutti lola guddaa guyyaa har'aan tanaa waliin gaggeessaa oolan injifannoo guddoo gonfachuu kan beeksise. WBO'n yeroo ammaan tanaa Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo dabalatee gandoota baadiyyaa hedduu keessa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad rukutuudhaan baasee akka jiru kan beeksise. Tarkaanfii jabduu guyyaa har'aan tanaa humnoota mootummaa gubbatti Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyootti fudhateenis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dhibboota hedduutti lakkaa'aman hojiin ala godhee akka jiru kan beeksise. Lola kanaanis meeshaa waraana gurguddoo hedduu isaanii humnoota mootummaarraa boojuudhaanis qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee akka jiru WBO'n beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti guyyaa kaleessaa lola guddaa gaggeessuu kan jalqabe guyyaa har'aan tanaa guutumattuu humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad iddoo buufataalee isaanii hedduutti rukutuudhaanis hedduu barbadeesse hedduu isaanii ammoo duubatti deebisee akka jiru kan beeksise. Waraanni mootummaa guddaan ammallee Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo dabalatee aanota hedduutti ergamaa akka jiranii fi waraana bilisummaa Oromoo WBO duubatti deebisuu maqaa jedhuun waraanni mootummaadha. Konkolaataan 20 olis ammoo gara Godina Qeellam Wallaggaatti imalaa jiraachuun kan himame. WBO'nis qophiidhaan humnoota kanneen eeggachaa akka jiru yeroo ammaan tana odeessi nugee kan ifoomsu. WBO'n Godina Qeellam Wallaggaatti tarkaanfii jabduu guyyaa kaleessarraa kaasuudhaan fudhachaa tureen guyyaa har'aan tana injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu kan beeksise. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dhibboota hedduutti lakkaa'aman akka baala mukaatti harcaasuun injifannoo gurguddoo gonfatee addoota lolaa hedduuttis ammoo irra aanee akka jiruu fi bakkoota murteessoos harkatti galfatee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantii mootummaa Coomsaa naannoo Tigraay, Jeneraal Taaddasaa Warradee itti aanaa pirezidaantii mootummaa Coomsaa naannoo Tigraay ta'an jechuun odeessi muddama mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti uumee jira. Hangafoonni TPLF haaluma walii galteen nagaa mootummaa federaalaa waliin ammoo taasifametti bulchiinsa yeroodhaa hundeessuudhaaf deebii mootummaa federaalaa eegaa akka jiran kan ibsan. TPLF fi mootummaan federaalaa baatii sadaasaa keessa Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti waraana kaaba biyyattiitti waggoota lamaaf ture karaa nagaatiin ammoo furmaata barbaachuuf waliigaltee mallatteessanii kan turan. Akkaataa waliigaltee kanaatti ammoo naannoo Tigraay keessatti bulchiinsa yerootu hundaawa. Torbaan darbe ammoo sanadiin bulchiinsa mootummaa yeroo hundeessuudhaaf dandeessisu akka ragge kan gabaafame. Paartiileen mormituu naannichatti argaman ammoo sadi garuu adeemsi mootummaa bulchiinsa yeroo hundeessu olaantummaa paartii tokkoo qofaan ammoo qabamee jira jechuudhaan mormanii kan turan. Marii ummataa bulchiinsa mootummaa yeroo hundeessuudhaaf gaggeeffame irrattis osoo hin hirmaatin hafana. Miidiyaaleen biyya keessaa TPLF adeemsa bulchiinsa mootummaa yeroo kan miseensota 28 hammatuu fi mootummaa federaalaatiin ammoo raggaasifamuu xumuruu gabaasanii jiru. Haa ta'u malee dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa mootummaan yeroo Tigraay erga qaamolee Piriitooriyaatiin waliigaltee nagaa mallatteessanii jidduutti ammoo marii waloo gaggeeffamuun booda qofa akka hundeeffamu kan himan. Gabaasaalee hirmaannaa mootummaa federaalaa malee Tigraayitti bulchiinsi mootummaa yeroo hundeeffamu ilaalchisuudhaan baan dhugaarraa kan fagaatan jedhan Geetaachoo Raddaadha. Geetaachoon Tigraay kan gama isaaniirraa eeggamu qofa gochuudhaaf yaalaa jiran jechuudhaan toora Tiwiitarii isaanii irratti barreessanii jiru. Ta'us ammoo wal shakkiin gidduu isaanii akka jirtu himamaa kan jiru. TPLF gama siitiin ammoo mootummaa yeroodhaa hundeessitee xumurtee taa'aa jirti jechuudhaan keessa beektoonni himaa kan jiran. Kanaan ammoo mootummaan federaalaatis akka malee muddama keessa akka jiruu fi gama kaaniin ammoo ta'us qondaaltonni olaanoon TPLF dubbicha qabbaneessuudhaaf Tigraay irraa wanne jechaa akka jiran kan himamaa jiruu fi ifatti ammoo Geetaachoo Raddaadhaa kan dubbatan. Ta'us ammoo paartiilee mormitoota naannoo Tigraay mootummaa yeroo ce'umsaa hundeessanii jiran jechuudhaan Geetaachoo Raddaa dabalatee gama kaaniin ammoo hoggana naannoo Tigraay kan duraaniitii fi ammaan tanaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi akkasuma gama kaaniin Jeneraal Taaddasaa Warradee dabalatee kanneen biroo himachuu irratti argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti waraana mootummaa haleeluun du'aa fi madoon adabee jiraachuu beeksise.
waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatuun zoonii kibba ba'aa fi baashaggar kutaa waraana lagaa Awaashii fi Buttaayyaayyi waliin ta'uudhaan godina Arsii Bahaa aanaa Martiitti waraana mootummaa dursee marsuudhaan haleellaa jabduu irratti raawwateen konkolaataa jaa'umni waraana irra jiru ajajaa dhibbaa waraana Biltsiginnaa maqaansaa Dammisee Darcoo jedhamuu fi tikaanaa Martii Abdii Abdurumaa waliin hedduu isaanii daaraa botora godhee jiraachuu WBO'n beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola kana boodaas ittuma fufuudhaan guyyuma kan godina Arsii Bahaa aanaa Martii bakka addaa Leemusaa jedhamtutti humni furgaatu waloo zoonii kibba ba'aa fi baashaggar Cibraan laga Awaash Buttaan Yaayyii fi Cibraan hambaa aanoolee Buttaan Leenjisoo Diigaa waliin ta'uudhaan lola guddaa gaggeessaniin waraana mootummaa Abiyyi Ahmad 130 ol ajjeesuudhaan 80 ol madoo taasisanii jiraachuu WBO'n himee jira. WBO'n tarkaanfii boonsaa waraanaa weerartuu PPT jedhuun kanarratti fudhateen qawwee keemmii Turkii danuu hidhannoo guutuu waliin rasaasa danuu fi bombii hedduu dugda diinaarraa hiikuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jiraachuu kan beeksise. Lolli waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuun akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n gara jiddu galeessaatti siquudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad haleelee hubaatii cimtuu irraan geessisaa jiraachuu kan beeksise. Tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaanis injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu WBO'n beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessuu cinattis hidhannoowwan gurguddoo humnoota mootummaarraa gonfachaa jiraachuu kan beeksise. Lolli amma dhumaattis itti fufa kan jedhan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo jiddu galeessa. Mootummaan Abiyyi Ahmad afaan tokkoon araara kan lallabu ammoo afaan biraatiin harka lafa jalaatiin humna guddoo Oromiyaatti bobbaasaa jira kan jedhan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo kan jiddu galeessa. Humnoota mootummaan Abiyyi Ahmad Oromiyaatti bobbaasee Oromiyaadhaan weeraruudhaaf murteeffate kana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n dura dhaabbatee qolachaa jira kan jedhan. Humnoota kanneen ammoo tarkaanfii jajjabduu ofirraa qolachuu irratti fudhachaa jiruun hedduu isaanii barbadeessinee jira, iddoowwan hedduuttis waraana keenya marfamanii jiran jechuudhaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kan beeksisan tarkaanfiin jabduun lixa Oromiyaa dabalatee kibbaa fi akkasuma bahaa fi kibba baha Oromiyaa bakkoota hedduutti fudhatamaa jiraachuu kan beeksisan. Uummanni Oromootis waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo WBO wajjin ta'uudhaan weerartoota uummata Oromoo fi Oromiyaa kana yeroon ofirraa qolatus amma jechuudhaan ajajoonni WBO olaanoo ta'anis waamicha gurguddaa dabarsaa jiru. Waraana Yukureen irratti sababbii hanqina rasaasa isaan qunnameef loltoonni biyya Raashiyaadhaa akaafaatiin lolaa jiru jechuudhaan ministeerri ittisa UKdhaa himana. Dhuma gurraandhalaa keessa loltoonni Raashiyaa bakka loltoonni Yukureen qabatan irratti akaafaa fi shugguxii qofa hidhatanii haleellaa akka gaggeessaniif ammoo ajajamuu isaanii dubbachuu eeruudhaan ministeerichi gabaasa basaasa dhiyeenya kana baase irratti ibsee jira. Akaafaan kun ammoo maqaan isaa MPL50 jedhamuudhaan kan beekamu ta'us kan ibse ministeerichi akka jedhutti akaafaan bara 1896 irratti uumame kun ammoo erga yeroo saniitii asis hedduu isaatis hin geeddaramne jedhee jira. Akaafaan MLP50 kun ammoo miidhaa hangamii geessisuu danda'a kan jedhu irratti odeeffannoo keessumaa ammoo Raashiyaa keessa jiru garmalee ammoo guddifamee jira jedha ministeerichi. Akka meeshaa waraanaatti akaafaa kana itti fufinsaan fayyadamuun waraana keessatti lolasuu kanneessaa fi teknooloojii muraasaan adeemaa jiru kan ibsuudha jedha. Loltoota Raashiyaa keessaa tokko ammoo lola kanaaf qaamaanisti ammoo xiina sammuutiin qophaa ta'uu isaanii ibsu gabaasi kun ammoo eeree kan jiru oggaa ta'u. Ragaaleen dhiyeenya kana ammoo argaman Yukureen keessatti lolli fuulaa fi fuulatti dabalaa dhufu kan agarsiisuudha jedhame. Kunis ammoo sababbii hanqina rasaasa Raashiyaa keessa jiruun kan mudate kan jedhan gargaarsa meeshaalee waraanaa gurguddoo muraasa qofaan humni waraana Raashiyaadhaa haleellaa loltoota lafoodhaan gaggeeffamu irratti xiyyeeffateetis jira jedhan.